Jirra jirtu, jirra jirtu akkam jirtu nageenyi fi araada Waaqayyoon haa ta'u akkam jirtu. Hayyee har'a hundumti keessan akkam taatan maalirra geessan maalirra jirtu jechaa kan turtan har'a akkuma kamittuu barbaacha sin nu gootaniif tumsa sin nu gootaniif barbaacha obboleettii keenyaatiif obboleettiin keenya baay'isee hojaa xaafaa kan jedhamtu yeroo darbee balaa makiinaatiin Saawud Arabiyaatti duute jedhamtee waan turteef hayyee oduu tokko tokko dhageenyee nus of kutuu dadhabnee sagalee keessan dhaggeeffachaa waan turreef ammas obboleettiin keenya baay'isee hojaa xaafaa akkuma jedhan balaa makiinaatiin Saawud Arabiyaa kutaa magaalaa Riyaad kan jedhamutti duutee amma hospitaala Majumman jedhamutti waan argamtuuf hundumti keessan tumsa nuuf gootaniif yaalii isin nu duukaa dadhabdanii hamma har'aatti nu wajjin taateef amma immoo obboleettii keenya gargaarree reeffa obboleettii keenya biyyatti gashachuudhaaf tumsa akka nu gootan siniin jenna. Hundumti keessan jaalalaa bulmaa siniin jenna. Kanaaf obboleettiin keenya guutummaan guututti duutee boqottee Saawud Arabiyaa waan jirtuuf amma immoo maatiin reeffa intala koo naagashaa na dhaqqabsiisaa nan awwaaladha waan jedhaniif hundumti keessan sagalee kan sheer gootanii waan jiruuf waan qabdaniin haala qabdaniin yaada keessaniin nu bukkee akka dhaabbattan siniin jennaa. Kanaaf saatii booddee mana obboleessa keenya Mubaarak Musammaatti waan wal agarruuf hundumti keessan sheer koppiliin di'uut godhaatii saatii booddee achitti wal agarra siniin jennaa. Galatoomaa. Hedduu nama gaddisiisa. Obboleettiin keenya yeroo darbee Saawud Arabiyaa keessatti boqattee jirti hin boqanne jedhanii namoonni burjaajessan maatii isaanii burjaajessaa turanis akkasuma immoo maatii isaanii baay'ee yaadaa turanii cinqii hedduu keessa galanii mucayyoon kun hin jirti moo hin boqatte jedhanii waan hedduu keessa jiraachaa turan jechuudha. Inna amma akkuma obboleessa mucayyoo kanaa irraa dhageessanitti obboleettiin keenya isheen sababa makiinaa mana madaamiti baatee sababa makiinatiin boqattee jirti jedhamee jira. Kan jirtus immoo Riyaad keessa jirti jedhamee jira. Akimii achi keessa jirti jedhamee jira jechuudha. Waaqayyoon fayyaa bahanii du'aa biyyatti galchuus waaqayyoon waa oolchusi waaqayyoon nurraa haa qabusi. Waan baay'ee nama gaddisiisu maatii isaatirraa akkuma dhageessan boqattee jirti dhugaadha jedhamee jira. Boqattee jirti jedhanii waaqayyoon mucayyoo kana lubbuu ishii haa maaru. Maatii fi firoottan isheetiif immoo waaqayyoon jajjabina haa kennu. Waan hedduu nama gaddisiisudha. Jireenyi biyya ormaa kun waan nama hin goone hin qabu waan ijoollee keenyas hin goone hin qabu jechuudha. Kanaaf obboleewwan koo nu gargaaraayii firoottan keenya nu gargaaraayii jechaa jiran jechuudha. Inni obboleettii kana kaa maatiin isaanii akkuma obboleessa keenya kana irraa dhageessan obboleettii isaati. Obboleessa isaati kan mucayyoo boqatteeti obboleessa sagalee sin dhageessise kun jechuudha. Inni reeffa biyyatti nu galchaayii adaraa keessa reeffa biyyatti nu galchaayii mucayyoo keenya boqattee jirti boqattee akka jirtus immoo himamee jira. Kanaaf immoo akka reeffi ishee biyyatti nu galu jedhanii himanii jiru jechuudha. Kanaaf reeffi mucayyoo kana akka akimiidhaa bahee biyyatti galu maatiin gaafatee jira jechuudha. Waan dandeessanii obboleeta koo cinaa jedhaasin jechuu jaaladha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kooti kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenya waaqayyo isin haa baay'atu isin jecha. Egaa hordoftoota koo hedduu nama gaddisiisa. Waaqayyos waan akkanaa irraa nama haa lagu. Waaqayyos waan akkanaa nurraa haa qabu. Kan nu biraa boqattes obboleettii keenya akkuma anaa akkuma siinan dalagadha jettee biyya ormaa kana biyya ormaa keessatti immoo carraa kanaan addunyaarraa dabartee jechuudha. Waanuma xiqqoodhaan addunyaarraa dabartee jechuudha. Waaqayyoon lubbuu ishee nuuf haa maaru. Akkasuma immoo maatii fi firoottan ishee hiriyoottan ishee jajjabina haa kennu. Ilmi namaa hin nyaannamtus nama nyaatti biyya ormaa osoo maatiin isaaniitis osoo jiraannu gala jiranii duraan itti galaa jira. Akkasuma akkuma beekamu maatiin baay'ee bo'aa jira. Haatii fi abbaan baay'ee bo'aa jira. Obboleessis maatiin reeffa keenya argine reeffa mucayyoo keenya argine awwaallanne jechuudhaan uummata Oromootti iyyatanii jiru jechuudha. Adaraa uummata Oromoo cinaa ejjedhaa isin jedha. Akkasuma immoo ijoollee keessattuu iyyuu haarawaa dhuftanii fi akkasuma ijoollee immoo baddanii hojjechuudhaaf
karoora qabdanii dhaamsa xiqqoo shanii qaba jechuudha waan kanarraa. Maaliif namni baga beeku nama gorsa waan ta'eef hangam beeku sakkoorraa isiniif hin gorsa jechuudha. Kanaaf obboleewwan koo adaraa keessan wanna isin gorsu keessa adaraa keessan obboleewwan koo hin banna jettanii baana birrii guddaa hojjenna jettanii qarshiidhaan guddaa hojjenna jettanii lubbuu keessan hin balleessina. Namuma agartanitti abbuma agarteetti si'atti haalalee saba keenyas haa ta'u saba biraatis haa ta'u abbuma fedheyyuu haa ta'u mana madaamtii baatee mana biraatan galee yookiin immoo deemitan qarshii guddaa hojjedhattee lubbuu ta'eef hin galaafatin. Bakkuma hojjettu sanitti birri xiqqoodhaan hojjedhu yoo sii ta'uu baate gara biyya keetti gali malee baatanii asitti hin hojjetina. Dhaamsi kiyya isa kanas ni dhaama obboleewwan koo waaqayyoon isin wajjin haa ta'u waaqayyoon bakka jirtanitti isin haa tiksu isin jedha. Inna kanaaf obboloota koo adaraa keessanii of eeggannoo cimaa godhaa. Wanti kun baay'inaan hin deddeebi'aa jira ammallee jechuudha. Achum rakkina cimaa keessa kan jiru ijoollee keenya wannaa dhabeettanii baana birrii guddaa hojjennaadhaaf waan xiqqoo irra ga'an jechuudha. Lubbuu ofii kan galaafatan baana birrii guddaa hojjennaa baana birrii haganaatiin hojjennaa jedhan. Garuu birrii guddaa hojjechuu yaadan malee jireenya akkamii keessa akka jiraatan ilaalaa hin jiran jechuudha. Kanaaf adaraa keessan dhaamsa kooti kuni adaraa keessan isiniin jedha obboloota koo. Waaqayyoon hunduma keenya bakka jirrutti nu faana haa ta'u isiniin jedha. Dhugaa hedduu tokko na gaddisiise jechuudha. Maaliif obboleettiin keenya akkuma anaata akkuma isiniiti ishiinis biyya ormaa kana keessatti hojjedheen of jijjiira jetteeti malee yookiin du'ee tarreeffi koo gala jennuti. Garuu immoo carraa isheeti. Carraas ta'u immoo of eeggannoo cimaas hin barbaachisa. Sijjammar mana madaamitii baatanii hin badinaa bakka hin badinaa yoo sii ta'uu baate biiroo irraa yoo dhufte biiroo san irraan qayyara gisee sadii sii qayyara. Saniin booddee immoo yoo didame gara biyya keetii tikkeetti muranii si hagalchan. Kanaan booda gaafumaati duute iyyuu reeffumti keetuumee mana madaamii keessatti hin caqqamu. Maaliif dirqama isaanii si galchu dirqama isaaniiti jechuudha. Isaa waan ta'eef jechuun ilmi namaa kan waan bakka itti duuluu fi bakka itti taa'u hin beeku lubbuun guyyaa baatu hin beekan waan ta'eef namni ilma namaa hin du'u jechuun soba jechuudha. Maaliif lubbuu tana guyyaa baatu hin beeknu waan ta'eef kanaaf jennaan mana san keessatti gaafa waa taatiyyuu reeffi kee maatii santu si galche kaabidhaan biyya keetti maatii keetti si galche jechuudha. Har'a garuu gaafa qilleensa irraan baatee horfatte haftu reeffi keetti illee horfatte hafa jechuudha. Maatiin kee illee sammuun isaanii tolgaaggaame jechuudha. Adaraa keessan obboloota koo of eeggannoo cimaa godhaa. Waaqayyo sinaa eegu. Adaraa mana madaamitti hin badina. Birriin 100 yoo hojjettan maaluma rakkoo qaba amma keessattuu ijoolleen amma dhuftan hin quuftan. Rabbi naa nyaatu hin quuftan malee birrii 100 yoo hojjettani birrii 35,000 36,000 33 lama ta'uu danda'a. 30 yoo hojjette hoo maalidha? Nuti gisee dhumsa meeqan akka hojjenne hin beeknaa jechuudha. Isarraa odoon kaasee seetti hedduu takka jijjiirama guddaa jira. Garuu deekii jireenyi qaala'ee dhiisattu mana madaamii keessa gaafa jiraattu birrii keetillee baasuu hin dandeechu. Isaaba malee hojjetatta. Sa'aatiif daqiiqaan keessirraa muramu. Garuu gaafa ala baate 2,000 hojjetatta. Isaa yoo hojiin hin jiru. Kiraa manaa kaffalta waan baay'eetu jira. Kanaaf adaraa keessa of eeggannoo cimaa godhaa. Ijoolleen amma ba'uuf karoora qabdanillee kan baatanii jirtanillee of eeggannoo cimaa godhaa. Nama hojii irraa seentanis nama irraan dhuftanis beekuu qabdan kana sirriitti beekaa adaraa keessan ijoollee dhugaa waaqayyoo kan baanu nuti jijjiirama baana malee bakkuma arginetti lubbuun teenya akka shunkurtii akka baatuuf miti. Kanaaf jennaan numatu gisee tokko lubbuu keenya akka shunkurtii ta'u baasisa jechuudha. Kanaafuu of eeggannoo cimaa godhaa manuma madaamii keessa turaa. Damoosa yoo ta'e waaqayyoon gaafuma xixiqqishuu tana hojjettu waaqayyo immoo dhukkuma godhee siif guddisa jechuudha. Isumarratti salootii kee godhadhu. Isumarratti kadhannaa keessan godhaa. Maaliif namni gaafa xiqqoo hojjettee jabaa hojjettee garuu waaqayyo yoo keessa si dhufe kanuma birkinnaa keessa si buusee xiqquma hojjettu kanaaf fooqii ijaarsuu dandeessi. Xiqquma hojjettu kanaaf makiinaa bituu dandeessi. Xiqqishuma hojjettu kanaaf mana kee ijaarrattee waan barbaadde gochuu dandeessa. Waaqayyo keessas birkinnaa keessa si buusna. Garuu ati kuma 2 hojjedha kuma 3 hojjedha homaa faayidaa hin qabu. Hin beekna warra kuma 3 hojjetaa kuma 2 hojjetanirra nuti mana madaamii jiraannee 500,000 hojjennutu irra faayidaa guddaa argate jechuudha. Anta akka takkaana sitti hima. Takka takkaana sitti hima jechuudha. Kanaaf
gadi jedhaatiin hojjetadha adaraa keessan kudhaamsa kooti waaqayyo obboleettii keenya namsee kee yaamaaru maatii fi firoottan keetiin jajjabinaa wanni biraa waan jennu dhabna dhugaa waaqayyo jechuudha adaraa keessan obboloota koo hedduu nama gaddisiisa ana ammallee mucayyoo takkallee mucayyoo mana mana keessatti rakkachaa jirtu kana dalaalatti akkatti gurguratte ishiidhaaf illee yaaddaa jira waaqayyo sin hojii yaa ta'u Baay'ee findi daaraa bara. tiksu innis hin duukaa ta'u nagaa xaafayyaa taasisan jaalladha viidiyoo raawwatte